tidite Barrito la barriga d'ambatte gatte attiva botte Dele yo na gabu wameka margine dukuti warine Wane du wargine yero kana gabu demeti dadamne Nooruu harka fuunee daawwattoota keenyaa kun qophii ODM Oromoo Digital Multimeediyaati. Qophii koo har'aa keessatti akkuma yaaddeebii torbanoota darban isinirraa guurradhetti Dr. Daggafaa Abdiisaa Tuchoo barumsaa yookaan muuxannoo xiinxala isaanii kutaa tokkoffaa kutaa lammaffaa keessatti waa guddaarraa barachuu keessanirraa kan ka'e ammas akkan deebisee isinii dhiyeessuuf irraa barachuu akka qabnu waan karaa adda addaatiin naaf dhaamtaniifanii maanguddoo keenya kana dadhabsiisee guyyaa har'aa kana kutaa sadaffaadhaaf dhiyeeffadheera. Dr. Daggafaa tole jettanii ammas utuu nan nuffiini ilmaan keessan barsiisuudhaa fi miidiyaa korratti naa dhiyaachuu keessaniitii fi baay'een isin galateeffadha. Fayyaa ta'eegaa itti fufinsaanii Naayamtee gaaffiin gaafachuu keetii fayyaa ta'e. Dooktar yeroo darbe kutaa tokkoof lammaffaa keessatti haala bu'aa ba'ii keessa ofii keessanii deemtanis ta'ee Oromoon baroota isin dabarsitan sana keessatti maal akka fakkaataa ture, roorroon akkamii akka irra turee fi keessumaa miidiyaawwan hawaasaa irratti kan takkaa hin beekamiin wantoota haaraa isin qaamaan beektan muuxannoodhaan beektan hedduu ifa gootanii wanta baay'ee nu ajaa'ibsiisee fi irraa barachuun nutti tole dargaggoonni waan baay'eedha kan isin kutaa tokkoof lammaffaa keessatti gadi fageenyaan nuuf dhaamtanii har'as egaa itti fufinsuma sanaati kan ammarraa kaanee mari'ataa deemnu nan yaadadhaa deemtanii akkaataatti hojiitti ramadamtanii meedikaal dooktarii taatanii daayirektera Medical Doctorii Xiqur Ambassaa Sajarri jettu kanaa Black Lion keessatti daayirektera taatanii namoota yeroo sana wal'aansoo goomannaa isinii wajjiniin qabanittis xiiqiidhaan barattanii ga'umsa keessan agarsiiftanii ergasii immoo sun sanaan utuu hin hafiin immoo manuma jireenyaa keessan keessatti naannoo dirree dhawaatti yaaliin ajjeechaallee isinirra taasifamaa akka ture waa tokko kaafneetu dabarfachuu qabnaa enneetu adda baanee mee isatti utuu hin ce'in fuula duraa jireenya yuunivarsiitii biyya keenyaa keessaa attamiin ilaaltu darbee immoo tarii ijoollee qabduu ijoolleen keessan eessatti baratan yeroo jalqabaa barumsaa maaltu irratti mudate laataa ammoo kanaan wal qabatee mudannoon yoo jiraate waa'ee yuunivarsiitii biyya Itoophiyaa sanaa wal yaadachiifneetu gara marii keenyaatti ceena. Gaariidha waan yuunivarsiitii biyya sana keessa haala lamanitti deebi'anii tokko san walitti biradheera. Ammoo isaanii meedikaal dooktareetii argachuudhaaf deebi'ee Finfinneetti Black Lionitti baradheera. Haala lamanitti deebi'ee jechuudha yuunivarsiitiitti. Yeroon keenyaa sana ijoolleen warri yuunivarsiitii baratanis yeroo duraa yeroo paabliik heelzii sana jechuukooti. Xiqqaadha. Kanaaf jireenyi isaas gaarii kan gondarii yoo filannee baay'ee gaarii ture jechuudha. Akka nyaata akka garaa keenyaatti yaadna. Aannan waa tokko rakkoo hin qabnu yuunivarsiitii keessatti irraa akkuma sitti sanaa qabsoorra waan turree fi achi ari'amuu deemnee dhufuu duula deemuu deebi'anii dhufuu kana keessa baane jechuudha. Yeroo Black Lion barannu immoo dura sana miti jireenyi. Yaati isaas qal'ateera. Hariirummaan isaas ammanatti miti. Haa ta'uyyuu malee isaa ammaarra immoo wayya jechuudha. Isaa ammaa inni amma immoo barattoottis baay'eedha. Ijoolleen koo xiqqoo ta'anii bira daawwatti namni barnootaa kan isheen tokko jira achitti galchee. Achi isin turre wal dhufanii Finfinneetti ammas kan isheen kan maqaan Yesuus
shiroo meedaa kan jiru achitti barate nama 8tti. Isa booddee akaakii boordiing iskuulii mul'isee jechuudha. Achi keessatti egaa mucaa koo dhiiraa kana achitti jeeqamsa hin jeeqamee anis nan bahee irraa deemuun koo kunis baay'ee isaan jeeqee akkuma tokko ta'ee egaa biyya Naayiroobitti illee waamee gorsee deebisee Madaaralamitti Buddhist tokko achii barsiisaa Murateettanaa jedhama. Isa bira taa'ee qayyoobattee very great distinction jedhamtu jechuudha. 96 first year kiiloo jira. Finfinnee Yuunivarsiitii kiiloo 6 ture. Kan nama gaddisiisu ammuma haasa'ee darbaa. Tole. Waan madaa ta'ee amma onaa narra jiru. Maatii irra jiru. Dhukkubfatee kiliinikii Yuunivarsiitii dhaqe. Tole. Kiliinikii Yuunivarsiitii dhaqe jechuudha. Achi narsiin achi hojjettu kiliinikiin tokko jira. Gaandi hospitaala biraa qixechitii marfee waraana dhuwettee waraana gantiif. Tole. Maaliif marfeedhaaf iyyuu akka isheen achitti ergitu dubbii waan warri wayyaanee kun ijoollee Oromoo irratti xiyyeeffatanii jirantu jira jechuudha. Tole. Isa dura egaa akka nu baaneenii ijoollee kibbaa dandeettii isaanii malee mallasfaa warra kanaan dura ijoollee isaanii barsiifatiin turanii kootaa kennanii fi yuunivarsiitii galanii akka baratan godhaniitu otuu yuunivarsiitii hin naqinii hin galinii waa'ee tikaarratti barsiisan. Tole. Tikaarratti barsiisaniitu ijoollee Oromoo fi Amaaraa yuunivarsiitii jiranii keessumaa ijoolleen Oromoodhaa waa isaan hojjetan hordofaa gabaasa galchaa jiranii fi leenjisanii galchanii jechuudha. Tole. Amma mucaan koo obsaadha maqaan isaa doormeetirii yuunivarsiitii Finfinneedhaa nama doormeetiriin tokko namaaf bulchiibsa. Ijoolleen 3 ijoollee kibbaati. Obsaa duwwaadha Oromoon. Waa'ee abbaa isaanii kaasanii gaggaafatu. Waa'ee abbaa isaanii kaasaniitu haasa'u. Kan abbaa isaaniis obsaan hin dubbatu. Obsa waa'ee abbaa keetii maaliif hin dubbattu jedhanii ennaa waa'ee abbaa dubbachuu maaliif barbaachisaa yoo kun waldana bira ol beennee kun wal barreetu waliin jirra. Waa'ee abbaa dubbachuu barbaachisu jedhamchaa. Obsaa daggafaa abdiisaa chokka ta'e baranii jechuudha. Tole. Amma gaaffii lammaffaa irratti maal jedhanii gaafatu isinii warri Oromoodhaa maaliifitu Itoophiyaa irraa gargaara baana jettanii loltuu jedhanii gaafatu jira. Tole. Mucaan qaroodhaa beektaa ijoollummaa isaatti baay'ee qaroodhaa. Dubbiin dafee gadhaa fi gaafa galeefis yoo maal jedhaa takka waliin jiraannee ol dadhabne waliin jiraannee ol dadhabne mee takka immoo walirraa baanee walaa ilaallu jennee ta'ee deebis kenna. Ilkaan jaraa keessa galee jechuudha. Kun gabaafamee jechuudha. Akka booddee mucaan nutti himu. Booddee mucaan dhukkubfatee kiliinikii dhaqee konsilasitti himee gaangii hospitaala biraa kiliinikii jiraatee achitti marfee waraana ta'e itti ergiti. Mucaan dhugumaa biyyi nagaa eegee waraqata murtiitti kennu namichi waraanu sunii achi taa'ee marfeedhaan nama qoricha nama waraanu sunii Tigireedhaan nama jedhe. Isheen ersittii hin beeku Tigiree taatee dhiiftee ishee hin beeku garuu inni Tigireedhaan nama jedhe. Tole. Akkuma inni marfee waraaneeni sammuun koo jijjiiramee akkuma inni marfee waraanee sammuun jijjiiramee jechuudha. Ani gaafa mucaan kun natti himuu narrifadhe jechuudha. Tokkoffaan yuunivarsiitii keessan piroosesii yuunivarsiitii keessa jireenya yuunivarsiitii kan Gondarii kan Finfinnee keessa darbeeraa yuunivarsiitiin kiliinikii qabaa ijoollee kan warra istaafiillee kan kiliinikii qabaa marfeedhaa fi alatti ergamu achi ogeetti waraanama malee. Biyyi akkasitti kaa'atanii jechuudha.
Bishaan ergasii dhukkubsataa ta'e. Firistiirisii hordofuu hin dandeenye hin kufee jechuudha. Booda baruma sana ijoollee kun arguu barbaadaa jedhanii Keeniyaatti ministeera of heelziitti qacaramee jira hospitaala Kajiyaadoo kan jedhamu hojjetaa ture. Mindaan isaa xiqqoo ta'e iyyuu ijoollee kun walitti qabee ijoollee kun argaatiin haa ergin jedheedha. Tole. Ergitee egaa 2006 kuni 1996 Naayiroobiitti gulatti ergitu ani hospitaala Kajiyaadoo kan jedhamu kibba Naayiroobii hojjedhaa achitti fudhee hin galu. Mucaan koo amalli isaa adda ta'e natti argama. Yoona kan inni haasa'u kan inni akkaataa inni itti waanii ta'u nama sammuu isaa dhukkubsateera. Tole. Booda achi kaa'uu hin danda'u maaliif mindaan kun xiqqoodha. Isheen durbaas duukaa dhufteetti odan deebisee jechuudha. Hiriyaa kootu itti gaafatamaa Amaanuel Hospitaal. Tole. Dr. Attaalaa Yaalem jedhama nama Aadooti. Tole. Hiriyaa kooti gondarii si wajjiniin baranne gondarii wajjiniin baranne isaanii ta'ee barate booddee doktora ta'e inni isattan barreesse jechuudha. Yaa Attaalaa mucaan koo dhukkubateera. Dhukkuba sammuu godhateera, dhukkuba qalbii godhateera. Naa ilaalii ani adda keessuudhaaf hin danda'u jedheetanii isaaf barreessee haadha isaatiif barreessee dooktarri Attaalaa itti geessin jedhee dhuguu geessituu hin bohenne. Dhukkuba sizoofriinii kan jedhamu qabatee jechuudha. Tole. Achi ji'a sadii ciibsee booddee ofitti fudhee Naayiroobiitti ofitti fudhee amma wanaa mucaan koo dhukkubsataa jira jechuudha. Kuni madaa maatii irra jiruu fi madaa alarra jirutu jira jechuudha. Kan wayyaaniin nu gubate. Kana egaa mucaa obsaa qofaa miti. Ijoolleen Oromoodhaa baay'eetu akkasitti qorichaanii sammuu isaa dhabsiisa. Ijoollee Oromoo baay'ee toorchirii gochuudhaan mana hidhaa keessatti marfee waraanuudhaan kan ajjeesan baay'eetu jira jechuudha. Toorchirii godhanii kan gurri itti duudee kan qalbiin dhukkubatee waanii ta'e hidhaman hidhaa keessatti kan itti jaame kan qaamni itti hir'ate kunoo gurbaa poolisii hospitaalatti illee miilli isaa fayyaa irraa kutan. Egaa warra akkasii kun baay'eedha jechuudha. Kan hin mul'anne baay'eedha jechuudha. Kana akka ijoollee Oromootii fi ijoollee Amaaraa irratti qoratan keessumaa Oromoo qoratanii gabaasa gashanii itti karratti leenjisanii yuunivarsiitii gashanii namni baay'ee obsaadhaa ture. 96 kan yuunivarsiitii baratee bahee itti kasaayii hojjetaa ture. Nama Arbaa Mincitti dhalate. Hojiin kun jibbisiisee nan jalaa badee biyya Ingilizitti dhufee biyya midhaanii gaaffii deebii kennamanii beekaa jechuudha. 2006tti. Akkasitti ijoollee Oromoo irratti hojjetaa turree akkas haasa jechuudha. Konfermii godhee jechuudha. Baroobsaan waggaa tokkoffaa ture. Ilaamee dooktar baay'ee nama dhiba. Jireenyuma mudannoo obsaa yookiin ilma keessan irra ga'e kanarraan qabdanii kan ijoollee Oromoo qaroo nutti himaa jirtu. Obsaan erga yuunivarsiitii Finfinnee seene booda qabxii olaanaadhaan seene booda erga shirri kilinika hospitaala keessa utuu mana barumsaa sana keessa utuu jiru dhaqanii iddoo biraatti erganii haala kana irratti raawwatan kana sana booda waggaa tokkoffaa booda mana barumsichaatti deebi'uu hin dandeenye jechaadha. Akkamitti deebi'a? Isuma tokkoffaa sana iyyuu hin finne baree ba'iinsisaa maarkiinsaa zeeroodha. Hordofuu hin dandeenye dhukkubsatee. Egaa bu'aa ba'ii sana keessa immoo egaa biyya ollaa sana keessatti homaa hojii isin qabdanis maatii sanaas yeroo sanaaf egaa ofitti isin
fiduu hin dandeenyeerra. Egaa ergasii akkuma isaattu immoo erga maatii keessan kana argattanii as immoo obsaan biyya Awurooppaa sana keessatti haalli inni keessa jiru haala akkamiiti? Isuma kaa'amu dhukkubsataa jira. Isa duwwaa miti ijoollee baay'ee jira. Ijoollee Oromoodha. Kan dhukkubsatanii nama Oromoo kana keessa jiran baay'ee jira. Hojii idileedhumayyuu hojjechuu barumsas itti fufuu hin dandeenye. Hin dandeenye. Kana kan madaa nutti ta'ee jirti. Kan madaa bara bara hamma duunutti kan madaa ta'ee nu kuuku. Akkasii kana kan ijoolleen Oromoodhaa akkas taate kanatu madaa anatti ta'ee jira, nutti ta'ee jira. Nama Oromummaa itti dhaga'amu dhalli Oromoodhaa murtii akkasitti harka wayyaaneetiin akkas ta'u kana harka warra amma OPDO kana iyyuu miti kan mana hidhaatti buuree nama kana akkas gochiisee laamchessee kun nutu jijjiirraa fi maaloo jedhanii ba'an kun. Nuyi warri madoomni kun uummata Oromoo inni madaa'e kun garaan isaan fayyuu bada. Hin fayyu. Galaamee Dooktar, egaa kun jira. Ijoollee baay'ee sammuun isaanii qara. Yeroo baay'ee jijjiirama biyyaa fidu jedhamaniitu haragaadhaan yookiin diinaanidha adamsamu. Kana duras ijoolleen amma ijoolleedhuma gara bosonaatti roorroo baqaaf yaate yoo fudhatan ilaaltan ijoollee sammuun isaanii qaraati. Ijoollee kana karaa adda addaatiin kan danda'ame qabanii hidhanii mana hidhaa keessatti torchi gochuu kan dadhabame immoo akkuma isin amma jettan immoo injekshiniidhaan karaa adda addaatiin akkas gochuu. Dubartoota Oromoo irrattis kun waan baay'eedha kan adeemaa jiru. Mee utuu mata duree kan biraatti hin darbiin akka hayyuu tokkoof akka nama muuxannoo yookiin madaallee qabutti waan ani isin gaafadhu. Ijoolleen qara ta'an, ijoolleen barattoonni yuunivarsiitii jajjaboo ta'an egereen biyyaa harka isaanii keessa jiru waa kalaquu danda'an kun attamitti of eeggatanii jettu Dooktar. Maal haa godhani sirna garboonfataa keessatti of eeggannoon daa'imman keenya gochuu qaban, barattoonni keenya qaran gochuu qaban maali jettu muuxannoo keessan irraa kaatanii maal gorsuu dandeessu Dooktar? Ijoolleen kan jajjaboo qofaa osoo hin taane ijoolleen Oromoodha. Erga uummata Oromoodhaa garbummaa jalatti kufee uummata Oromoo qaroo ta'anii miliitarii keessaas ta'e barsiisota keessaas ta'e barattoota keessaas ta'e qotee bulaa keessaas kan ta'e nama jajjaboo filanii ajjeesu irra raasu sakaan kun akka ijoolleen makana godhu jechuudha. Kuni maali? Jarri kun yoo baratanii yoo jarri kun yoo ba'anii uummata Oromoo kanaa rakkina keessaa baasuu, rakkina gadidoo keessaa baasuu jedhaniiti kan mataa qabu kan dura deemuu danda'u ajjeesuu yookiin mana hidhaatti galchanii waan godhu yookiin biyya ari'uu yookiin qorichaan akka godhu jechuudha. Kanaaf Oromoon ofumaa waan gubuutuu goomsaa fi warri Habashaa ergatanii ergamtoota isaanii haasa'an kana duukaa deemuu dhiisee akkaataa itti of baraaruu fi wal baraaru neetwoorkii hojjetatee irraa baraaramuu qabaan jedhan. Ulfaadha. Waan bubuutuu warri dantaa argatanii uummata Oromoo goomsan kana dhaga'uu dhiisuutu isaanirra jira jechuudha. Warra of mul'isuudhaaf jedhanii wacabbaran kana dhaabanii ilaaluu qabu, dhaabanii yaaduu qabu. Ammutti walgahii Oromoon biyya keessatti godhate kana keessatti isa tokko mutti faarsuutti ka'anii inni tokko immoo ka'ee ugguu tokko faarsuutti ka'anii harka walitti reebu. Ugguu tokko immoo achuma keessaa ka'ee nama harkatti reeban kanaaf murtii qeequ harka walitti reebu. Kun waan inni maal agarsiisa? Waan hojjetaa jiran iyyuu hin beekan jechuudha. Isa sila inni tokko faarsuu fi harka walitti reebu. Inni tokko achuma keessaa walgahii sana keessaa ka'ee ugguu qeequusaa harka walitti reebu. Maal jechuudha? Wallaaluu jechuu
waan hojjetaa jiran wallaaluu jechuudha. Maal akka godhaa jiran wallaaluu jechuudha. Kanarraa of ittisuu qabu. Ijoolleen Oromoo kanarraa of ittisuu qabu. Of ittisanii gara kamitti deema kunii jedhanii waan balaa isaaniitti deemuudhaaf jedhu irratti ol tumsanii ofii isaaniitiifis of baraarsanii uummata isaanis baraarsuu warra isaanis baraarsuu qabu jedha. Ulfaadhaa Dooktar kun gorsa jabaadhaa. Egaa daawwattoota keenyaa maatiin Oromoo baay'een madaa ofii isaatii qabaa. Utuu carraan kennamee gola Oromoo, gola Oromiyaa hundaa keessa deemamee kan ifatti baafamu ta'ee manni gaddi hin seenin hin jiru, manni eelaa hin qabne hin jiru. Qabsoon bilisummaa Oromoo, qabsoo sabni Oromoo waggoota dheeraadhaaf taasisaa ture. Mana nama hundumaa keessa summii halagaa naqeeraa, summii halagaa nutti facaase immoo gatii guddaa nu baasiseeraa. Gatiin Oromoon baase kun immoo hojiitti jijjiiramuun hiika argachuun baay'ee dirqama ta'a. Seenaa ilmaa Dooktar Daggafaa Abdiisaa Tuchoo seenaa obsaarraa kan nuti barannu. Qaroo kan taatan dargaggoon ilmaan Oromoo biyya alaa biyya keessa jiraatanii waan kanarraa guddaa akka bartan abdiin qabaa. Dabalatumaan immoo gorsa hayyuun keenya ammaa nu gorsan kanas hojiitti akka hiiknu gamanumaan dhaammataa. Tarii sagantaa kanumaan xumuraa waan guddaa akka irraa bartan abdiin qabaa. Fayyaa ta'aa Dooktar Daggafaa Abdiisaa Tuchoo ammas qabadheetan isinii dhiyaadhaa. Kutaarfaffaa ittan fufaa. Ulfaadhaa daawwattoota keenyaa qophii keenyaa ODM saabskraayib gochuu hin dagatiinaa. Alaaf keessatti iddoo isin jirtanitti qophiin keenya isin gahaa. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa Dooktar isinis. Fayyaa ta'e. Amna deertu deemne diigamee gargine lubbuutti wareegne. Hidhamne guramne kamallee tirranne lubbuu hedduu dhabne. Me burraaki boburraaki. Wajadiiti galma gadda kee gammachuu dandiigi. Me burraaki boburraaki. Wajadiiti karra jiruuke gammachuu dansaaki. Oh jedika. Gammadi ayoko kadanke sidagamte. Gammadi apoko abdunke dugomte. Gammadi lammi koduganke mulate. Gammadi biyya ko ilmanke waldate. Gadaannu tole, way milkiinnu tole, way gadaannu tole. Komo kiye, lammi kiye, komo kiye, lammi tiye, komo kiye, lammi tiye, komo kiye, lammi tiye, komo kiye, lammi tiye. Namburaka akajabi ngolabate nani tisang amadachi sosotuti naragada nangamada amalaga rivatuti namburaka. Waganu salalan walindagani tane
fagorio Jiruni ya bacha walida mature alati shimbiro Wole bula na bubu ya ndege gala kambaye dugafo Jira wale na bubu rule walaga akka kenya kuno Meburaki, boburaki Wajaditi galmagata ke kamachudan didi Meburaki, boburaki Wajaditi karajiruke kamachudan saki Dirone sibila ke roko ya kare Ilmano romi ajiradu amale Sanyi kenya kota kanara dalane Wakamiti bana ilmane nyutane Gadanu tole, we milkinu tole, we gadanu tole. Como aquí